hawaasni addunyaa hundinuu akka nam tokkeettis akka afooshaattis akka hawaasa iddoolee adda addaa qubatutti gargaaraa jiranii nuti warri Minisootaa jirus waan dandeenyu godhuudhaaf wal bira dhaabbannee tokkummaa uummata saniif dirmachuuf guyyaa sabti yookiin Saturday sa'a 3 walakkatti Tumsa Wallootiif walitti dhufnaa jechuudha. Hoggaachi walitti dhufu namoonni dhaamsa kana dhageessan kafira Minisootaa qabdan kaalaala jirtanillee akka guyyaa san guyyaa Walloo bira dhaabbannu isinilleen iddoo teenya taa'atii labsa kanuu dabarsaa jenna. Wannichitti ta'uuf taa'u tokkoffaa namoonni akka hubannoo argatuuf yeroo ammaan tanaa Walloo maal keessa jirti. Akkuma beeknutti manneen jireenyaa, manneen daldalaa, iddoo itti waaqeffatan yookiin masgiida hedduutu irraa gubatee namni ala jira. Soomanaatu as deema. Gargaarsi tokko tokko kan isaan dhaqqabaa jiru haala xaxamaa kana keessa numa jira. Nutillee gahee teenya ba'uu qabna. Maaliif dura Oromoo Wallootti cabxee yoo Walloo dandamachiifne Oromiyaan akka reefaa ciisaa jirtunillee ni kaati. Jennee waan amannuu fi guyyaa kana isin affeeraa jirra. Hordoftoonni OMN warri Minisootaa jirtan, ollaa Minisootaa warri jirtan guyyaa sabtii kana achi walitti dhufnee Walloo bira haa dhaabbannu. Walloo bira dhaabbachuu jechuun bira dhaabbachuudha. Silaa Walloowwan Oromoo taateef itti aggaamamaa jira. Nama madaawee wal'aansaaf ambulaansiin deemtuutu keessaa gad hirkifamee akka buutiitti lafatti cafaqamee diddiramee dhumaa jira. Uummata kana bira dhaabbachuun haalaan murteessaa waan ta'eef guyyaa sabtii sagantaan keenya sanii jechuudha. Ka guyyaatti aanu adde Leellaan koree filachiiftuu keessa jirti. Koreen filachiiftuu Boordii Waldaya Hawaasa Oromoo waggaa 2 kan filatamu. Amma gaa koovidiitti kun faalleessee isiin bikka buutuu koree filachiiftuuti. Isaan kun egaa hojii isaaniitii fi eega filatamanii as maal akka godhan guyyaa san immoo maaltu ta'uu ta'a ka jiru Ebla 11 guyyaa aladaa yookiin sanbata guddaa maaltu akka jiru Leelatiin dabarsa. Osoo gara Leelaan dhufin Dr. Obsa guyyaan kun guyyaa Saturday fi Sunday'dha jedhamaa jira. Guyyaan kun wal jala san jalaan buune tokko sanni lammaffaa communityleen tokko akkuma galteen Wallootti galteeni warroonni hedduun hirmaannaa godhanii deeggarsa garaagaraa agarsiisan jiru. Akkasuma Minisootaa keessatti illee hawaasni gara bifa garaagaraatiin karaa masjidaatiin akkuma guruupii namni garee waliin dalaguun illee karaan deeggarsa garaagaraa godhee jira. Xiqqoo keessan kun waan leet ta'een fakkaatu. Yaa leetiin taane maal jennaani ka warra gama lafa jalaatiin gargaaru keessaas nuti numa jirra. Kan ammas torbaan dabree Saturday silaa godhuuf nu karoorfate. Waldaya Hawaasa Oromoo akkuma ati beektu aktiviitii adda addaatu jira. Dhaabni adda bilisummaa Oromoo gargaarsa wabootiif guyyaa san qabatanii turan. Sagantaa lama walirratti fiduun barbaachistuu waan hin ta'inii fi isaan ammaas ji'a tokko dura lafa jala waan qabataniif sababaa saniif jecha dirqamnee sabtii tanarra finnee jechuudha. Yeroo tokko adariinuu yoo qophooyte malee hin barartu. Nam tokkeen yookiin afooshaan yeroo gabaabduu keessa walitti dhufanii waa godhuu ni danda'an. Ummoo waggaa akka hawaasaa silaa dirmannaan dura ta'uu qabu akka hawaasaati akka ifin feete qaama fiirraa argattu yeroo takka waan san ta'eef Saturday tana qofaa miti ifin ji'oota Ramadaana keessaa fi bonaas deemuu Walloo bira dhaabbachuun haalaan barbaachisaadha. Akkuma jetti warri akka Aliyoo Ismaa'il fa'aan dubbachuu danda'anii manneen hedduu duraa gubate amma duraas awwaannisaatu ture. Uummanni kun alaa fi mana isaanii dhabeeti ala jira. Yoo lolli kun irraa dhaabbatee injifatanii lafa isaan irratti sabatanillee uummata hawaasa kana deebi'anii midhaan irraa gubatee wajjin deebi'anii qubsiisanii qallaba barbaachisullee hormaata horii kan isaan irraa dhabanillee bikkatti deebisuuf yeroo dheeraa waan gaafatuuf jecha ka ta'uu qabu ka Waldaya Hawaasa Oromoo kun godhu Minisootaan fakkii hawaasola hedduuti. Yoo akka heddummina keenyaatiin walitti dhufnu taate guyyaa san sagaleedhaan bakka takka jiraachuu leecalloo kishaa qabnuun akka daaspooraatti uummata keenya biroo ni dhaabbannuun gargaarsa kanaan bira dhaabbachuun hedduu barbaachisaadha. Akkumaan jetti turullee wanni kun barbaachiftu akka durallee itti fufuu godhuudhaaf nu gargaarti. Sanuma biyyoogiraafii teessirra si deebisate. Galatoom Dr. Obsa. Meela ilaa gara kee dhufa. Akkuma amma Dr. Obsaan kaasee turetti Waldaan Hawaasa Oromoo gaafa April 11 yookaan Ebla 4tti na fakkaata filannoo qabanii filannoo san keessaa koree filachiiftuu san keessaa ati nama tokko
hawaasa irraa maaltu eegama guyyaa sana? Ayyee galatoomin saddeq akkasumas warri OMN hundi galatooma dhugaadhaa hadhaa kanasitti argamnu waa'ee filmaata Hawaasa Oromoo Boordii Hawaasa Oromoo filachiistu guyyaa gaafa Ebla 11 fi waamuuf dhufnee jalqaba nuti ani koree filachiiftuu keessan jira. Koreen filachiiftuu gaafa fulbaan yookaan September gaafa ja'aatti nama 5 filanii hawaasni walitti dhufee nama 5 filee amma nu hojii keenya xumurree dhihootti waamuuf turre garuu haa ta'u waan covid irraa kan ka'eef yeroo nu toluu taane ammas immoo yoo xiqqoo achi fagaatees xiqqoo waan rakkisuu fi namni illee hamma ta'e talaallii illee waan argatee fi kanarraa kan ka'e nama walitti finnaa ramadaana dura janneeti guyyaa kana xinnoo sagantaa adda addaa irraa walitti buufne haa ta'u garuu immoo hojiin kun baay'ee barbaachisaadha hawaasni keenya hojii isaatti fuufuu qaba kan jedhu irraan gaafa April yookaan Ebla 11 sa'a 3 walakkaa irraa kaafne sa'a Waldaa Hawaasa Oromootti bakki achumatti manuma keenya keessatti godhama achirratti namoonni magaalaa lakkuu jiranuu ana magaalaa lakkuuf naannoon Oromoota jechuudha achirratti argamanii nama nuuf ta'a nu tajaajilaa hin amannaa hawaasa keenya kabiyya kana jirullee hin tajaajilaa hawaasa keenya guddisaa kan jedhu filannee akka wal beeknutti osoo hin ta'in akka namatti amannutti eenyutu Oromoof dhaabbata eenyutu ganda kamii eenyutu aanaa kiyyaatu hin ta'in eenyutu Oromoof hojjeta kan jedhu finnee achitti fillee nama nu tajaajilu argachuu qabna kanaaf immoo mana teenya wal komachuutu hin ta'in gadi baanee fillee sagalee taanee fi filleeti boodallee qeequuf illee nu ta'a jechuudha kanaaf akkasitti irratti qophoofne namnillee kanarratti ani fedhiidhaan hawaasa koo inni tajaajilaa dandeettii isaa qabaa dhufeellee waa hojjechuu barbaada hawaasa kiyyaaf hin dhaabbadha jedhullee dhufee of kennee filatamuu danda'a jechuudha akka seera bulmaataanii koreen filachiiftuu nama haga wayii fileetti dhufaa gaafasi achimoo akkasumas immoo boordii darbe keessaa namni 3 hin hafaa namni of kenneen hin ture jedhee keessaa hafee hin qaadhimamaa gaafasiif achi ka hafee immoo mana keessatti namni harka baaseef qaadhimeet nama 15 walitti kan qabame keessaa namni 9 filama jechuudha namni 9 filamanii sun boordii ta'anii gaafasitti filamu jechuudha 15 keessaas 9tu dabra jechuudha eeyyeen 9tu darbaa sanammoo ummata keessa ka hafee keessaallee kan nu qaadhimu keessaallee ummatuma gaafas dhufuutu keessaa filata nuti finneef hafeef osoo hin ta'in namni nama barbaadus 15 keessaa nama 9 filateeti boordii ta'a jechuudha. Bareeda. Baay'ee bareeda Leila. Mee Dr. Obsa ati hedduu argitee hawaasa kana tajaajilaa turte marroo lammaffaa ta'etti deebite yoo hawaasni barbaadee sadaffaallee si deebise filatamuudhaaf qophiidha. Takka sani lammaffaa namni hawaasni hin bayaa nama tokko qubatti qabaa hin kennaa uduma namni nama hojiin dhiibamee fakkeenyaa fi ati yoo sayyuu fudhadhe ati hojjetaa medical doctoriidha dalagaan kee baay'ee biiziidha waan hawaasa tajaajiluu fi dalagaa isa waliin hin deemne dirqama hawaasa keetii atillee hawaasni nu ta'uu qabda dheesi kenne garuu hagam akkasi ucuuceessi cinqeen beekta plus ammallee deebi'ee hawaasa keenya maal godhuu qaba nama akkasumatti sardee irra kaa'uu qaba moo namni argitee waan kanaaf volontar ta'ee uf kennee dalagaan kun dalagaa volontariiti hawaasa fi tajaajiluun ammoo volontarummaan qabu waan guddaadha uf kennuu qaba moo namni argitee calliseetumaan akkuma wal beekuun adda harkatti baasee akkasumatti harka dha'eef illee yoo achii galle ammoo qeequmsa garagaraattu ka'a warruma argitee gaafas ofii harka ofiitiin filansanitti deebi'anii hin argituuyyu nama achittuu arguu hin dandeettu mee kanarraa maal gochuu qaba hawaasni? Biyyaa ta'e hiree hawaasa kiyya tajaajiluu gadaa lameen kana keessatti argadhee irra guddina niin baradhe hawaasni kun maal akka ta'ee fi jiruu uummanni keenya biyyatti dabarsee dhufe kan ammatti illee keessa jiru kana hanga danda'u tinnisuudhaaf carraa naa kan jechuudha waldaan hawaasa Oromooti saniif haa galatoomanii fuula duraas hawaasni keenya yoo ifii wal qabate malee ifii wal qabna yoo irree wajji dhaabbanne malee hawaasa guddaa kana taane waa toroo ta'uu hin dandeenye. Waan san ta'eef anima boordii waldaa hawaasa Oromoo gulama sarbi godhe ka sadaffaallee kajeellaas hin qabu maaliif hawaasa kiyya karaa biraatiinis
tajaajiluu nan danda'a karaa kilinikaatiin leelaanii beetii covid vaaksin achitti kannina isileen achitti volunteer guyyaa lama nu wajjin gooteeti talaallii kannaa jirra akka OMN'tti illee achi dhuftanii argitanii turtanii waan nuti keessa jirru sunis gara tokkoon hawaasa fi tajaajiluu kanaafuu sanuma faadhaaf akkaan xiqqoo yeroo tiyya wareeguu fi galaanii fi roobsanii fi akka yeroo kan nuna taasise jechuudha. San jechuun gudeedina Oromoo hedduudha dhalee namoota waa beeku namoota waa hubatuu fi hawaasa kanallee nadaran cimsee ofuu danda'u hedduu waan jiraniif jecha yeroon tun gadaan haareenni kun gadaa uummata biraatiif. Nu keessaa namni sadeen hayyamamaan harfe kuni gonni namuma keessa jiruuf ifa jaanii yoo hawaasni jaallatee kan lamada filute keessatti hafanii itti fufinsa akka qabaatu godhan jechuudha. Waldaan kun waldaa kaleessa dhalatee miti. Qaccalee miti. Waldaa turaadha, siranaadha. Garuu ammaan tanatti boordiin haareenyi waggaa filamu hojjettoota hojii tahee we need a transformation in Oromo community. Biyya keessatti qabsoon nuti duraan gaggeessaa turre kan amma jirus tokko miti. Duratti hundinuu ji'a tokko dhaabbanneeti gamas wal'aansoo godhaa turre arra wal keessaas jirra. So namni very mature ka ta'e kawaan kan hubatu itti dhufuu qaba waldaa kanarratti hawaasa kiyyallee wanni gorsu isaanii gaafa san namoota qaadhimtoota dhufee fi kan mana keessaa hiriyoon nurra buute nutilleen qaadhima ufteenyu sani ilaalcha keessa galchuu qaban. Namni kun obsaa hagam qaba. Namni kun dandeettii akkam qaba. Yaa dandeettiillee qabaate yerootti qaba. Fedhiitti qaba. Fedhii fi dandeettiin is very important, right? If you're passionate about something, if you don't have time for it, passionate haga fedhe taatullee unaami. So passion drives you, but you have to have time to execute it. Nama dalga dalaguu danda'u. A team player. That's what we need in Oromo. Yeroo hedduu garee qabachuun ni laafata. Garuummoo garee yaadaanillee siin addaa wajjin taate waan waloodha waan common ground kunuunsitee hawaasa kee tarkaanfachiisuu godhuun waan laaftu miti. Naaf leelaan isin nama koree filachiiftu keessa jiraatteef osoo hin ta'in biyya kanaas yeroo dheeraa turre we know how our Oromo community moves. San qofaa miti we need to open up a new front. Frontiin sunis maali? Yeroo uummanni Oromoodhaa biyya sana keessa lakkaa'amu geenyee jirra amma nuti. We are mature enough now. Namoonni as dhalataniif kaasii guddatanillee karaa filmaata adda addaa keessa seenuudhaan Oromoon bikkatti mul'ata qabdu geessee jira. Bara 2003 ammoo wal bira qabne iddoo hedduutti afaan Oromoodhaa sadarkaa gadaanaa irratti gaddeemaa jira. We need to introspective if keessa laallee Minisootaa keessatti Oromoon lakkoofsa baay'ina himannu kana qofa osoo hin ta'in does that really reflect us? Minisootaa reflecting gooti waan ijoo sarratti hojjechuu waan qabnuufi namoota ga'umsa gahaa qaban akka filan leelaan faan irratti qophaa'anii hawaasni keenyaas dhufee wal gargaareetu wal gargaaruun gargaarsa gurguddaadha wal bira dhaabbachuun waan tokkoon uummata keenyaaf dhaamuu barbaada kanatti garaa siyaasaatiinis Oromoo abba maleeyyii godhaa jira diinni biyya keessaa sunis maali dhaaba Waldaya kumsi'oona nama lama akka waltee hojii deemee uummataaf dalagu hunda sheexaanii jidduu seenuu barbaada. Dhaabolee biyya keessa jiru mataa isaanii wanni gaggombisuu barbaadaniif Oromoon akka hiyyoomtee leaderless hoggana dhabdee namni hoggana hoggaa dhabee gamaa gamana akkuma agartee qulxummii bishaan keessa jirtutti gamaa gamana fiige jechuudha. Akka akkas hin taane asittis walii hojii ta'uudhaan qabsoo biyya keessaatiif dagalee ta'uudhaaf tun hireen hubanti hiree tana fayyadamnee we have to capitalize on this opportunity jechuudha. Waan san ta'eef namni guyyuma tokko dhufee deebi'umti guyya tokko dhuftee warrumma silaa biyya tanatti quba baafnee filluuhu waan isaan keessa jiran jala deemnee faana dha'uu qabnaami akkasumatti hawaasa kana kunuunsuudhaaf illee waan akkasiin barbaachisaa takka ta'e irratti ida'u namni filuuf filatamu kan buusii miseensummaa baase. Yeroo COVID waggaa lamaallee osoo hin taane kan waggaa tokko $5 baatitti $60 ta'a waggaa tokkotti firaa kafalanii manni kun mana keenya jedhanii akka itti abbooman. You know, there has to be rights and there is responsibility. Rightiin isaanii dhufanii filanii filachiistuudha. Maaliif kana godhuu barbaadna biyya tana keessatti community qabaachuun ummata tokko ummata akkanaan waliin hojjechuusiisa yoo Oromoo community hin jiraatte. Ogiin taan immoo
Leelaan bileen galti Minneapolis suburb ati St. Paul keessa galta akkuma dhadhaa ifni aduudhaa beeyse taane jechuudha keessattuu culture dominant tana kana keessatti so waldaa hawaasa Oromoo qabachuun qabsoo qofa biyya keessaatiif qofa osoo hin ta'in nutummaan akka uummata tokkootti akka uummata tokkoo taanee ititnee taa'uudhaaf waan nu gargaaruuf jecha guyyaa ammaan tan aladaa kan hoggaa dhufan filmaata namni isaan qaadimatan waan kan hunda ilaalcha keessa galchanii I think ni milkoone jee yaada leelaan tana I'm confident she waan kan execute godhan guyyaa galato buusii ka duraan buusee miseensa ta'ee jiraachuudha moo guyyaa dhufu san buusii irra haftafee baasuu qaba nama ka duraan itti fufiinsa qaba itti turee irra guddina amala nutti ta'eeti guyyuma filmaataa kan horiina that's just Oromos right ammaa fi guyyuma san waan irra jiru kammoo duraanis lafa jalfirraa kafalaa ture fayyaa ta'u immoo amala keenyaa miti amala sanis akka horuun barbaachisaadha immoo guyyuma san dhufaniif irraa qooluu danda'an jechuudha. Namni tokko qara buusee jiraate anadha kafaluudhaaf fayyamamaa miti garuu filachuudhaaf mirga qabaan filadha yoo jedhe hin deebisa immoo buusii kafaluu didee akkam godhan. Isaan achumatti ilaala. Bareeda Leela gara kee dhufa ati koree filachiiftuu keessaa nama tokko tinki guyyaa san nama hedduu koree filachiiftuu ati san keessaa nama tokko taatee nu biratti affeeramtee dhufte namni tokko dandeettii gahaa qabaate hawaasa kiyya hin tajaajiluu barbaada harka bakka nabbaasan hin barbaadu ofii of kennee dhufee tajaajilaa jedhe isinitti himate hawaasaaf dhiyeessitammoo nama kana akkam gootu? Hawaasni akka koree filachiiftuutti nama kanaan carraan isin laattaniif maal? Lakki gaannutti koreen filachiiftuu mirgi qabnu seera keessa jira baaloo keessa jira mirga nama achirra kaa'uu hin qabnu wanti ta'u yoo namni illee dhufee of kennee ani kana hawaasa waldaa keessa seenee waan kana hojjechuun barbaada yoo jedhe uummanni isa laalee filuu danda'u maanni maqaa isaanii warruma qaadhimanii keessa keenyatti achi uummanni keessaa filata. Kun akkuma seeraa waan ta'eef uummanni achi gaafas namni gaafas achi dhufe sanatu qaadhimullee filullee kan danda'u akkuma Dr. Obsaan jedhee seeraan guuttatee buusii ji'aa ofirraa buusee seerumaan waan deemnuuf waan achitti dhufnillee walli wanta jennu miti waanuma jiru seeraan horii ofirraa buusee onkaallee yoo kanaan dura maqaan isaa achi hin turre onkaallee guutanii kana waldaa hawaasaa miseensummaa jechuudha achitti kan argame sanatu kana murtii kana murteessuu danda'a sagaleellee kennuu danda'a malee of kennanii fi filuu hin dandeenyu jechuudha mirga isaa hin qabnu. Baay'ee bareeda. Mee wanni ati gajjabeessitee dhaabuu qabdu akkuma duratti kaafnetti waldeenni kun bakka hawaasni bakka keessa jiraadhu dhaaba feete keessa jiraadhu siyaasaa feete keessa jiraadhu bakka Oromoon itti walitti dhuftu bakka argitee bakka cillaa ta'ee itti walitti qubatee walitti toonnee jechuu dandeessu. So kanaaf akka namni kenna guyyaa san hin sheenoofne dhufee filachuu fi filatamuu akka danda'u wanni ati jabeessitee hawaasa kanaa dhaamtu maali? Ilaal hawaasa kana keessa anis Dr. Obsaanis dargaggummaa kaafne keessa jirra. Ta'u hamma ta'e waan baay'ee illee argineerra. Boordiin eenyutu maal ta'a eenyutu filamaa kan jedhu waan baay'ee seenaa baay'ee keessa darbineerra garuu seenaa jiru keessa ilaal akka Oromoo namni wal danda'ee hojjeta dhaaba adda addaa keessa jiraatameef dhaabaa baluuti ati abaa'oo ati kaanii ati maali jedhanii namni addaan hin baafamu as long as haga fedhii Oromummaa dantaa Oromoof Oromoo kabajuuf Oromoof hojjechuuf achi yoo jiraate namni sun dhaaba maalii keessa jiraa hin jiru haga diina waliin dhaabbatee Oromoorra hin duulletti Oromummaadhaan mirga qaba dhufee achi keessatti seenee waa gochuuf kanaaf immoo Oromoon of beekuu qaba eenyutu hin beekama hawaasa keenya keessatti namni qaadhimamu silaafuu nama beekamu nama hawaasa keessa jiru ani nama hin beeku malee nama hin beekne hin filu abbaan sun eenyu anillee yoo hin beekne ati nama beekuu dandeetta yoo ati hin beekne Dr. Obsaan nama kana beekuu danda'a namnillee wal beekee abaluun akkasi waliin jedhee wal deeggaree yookaan immoo lakki nama akkasiiti hin ta'ullee jedhee wal dura dhaabbachuun mirga qaba nagaadhaan wal lalanii osoo hin ta'in nagaa'umaan lakki abaluu kana hin beekaa hin ta'u yoo jedhe
mirga yaada isaa ibsuu danda'a. Garuu wanti guddaa kanneen ammallee Oromoof ibsuu barbaadu, itti cimsee himuu barbaadu, Oromoo nama Oromummaadhaan dhaabbatu, Oromoof waa godhuu danda'a jedhu. Nama as long as diinaa waliin hin dhaabbanne Oromoo irratti hin duulle garuu immoo Oromoof jedhee dhaabbatu of keessatti filluu qabna. Dandeettii qabu. Kabiraa immoo kabiyyaa qofaa miti. Hawaasni Minisootaa keessatti nu ilmaan itti guddisuuf hawaasa barbaanna. Hawaasa ilmaan keenya itti deemtee akka nu itti guddanne deemni Oromummaa barannu, aadaa keenyaaf afaan keenya itti barannu qabaachuu qabna. Nama illee waan akkasii nama siyaasaa qofa ta'uu hin qabu. Hawaasummaa qabaatee nama biyya ofii ilmaan ofii biyya kiyya hawaasa kiyya waajjira kanarraa baasee xiqqoo kanarraa baasee guddaa keessa galcha kan jedhu nama mul'ata akkasii qabu. Itu qabaanne innillee waan guddaa kanatti itti yaaduu qabna. Oromummaas jiruufis kan biyyaafis falmus hundumaa wal keessaa qabaachuun gaariidha jechuudha. Alhamdulillah. Mee Dr. Obsa akka masaa'iroon kennalee gabaabachaa jira. Battawa gar deeggarsa Walloo sanitti si deebisaa takkitti deeggarsa Walloo wanni kun gitee fakkeenyaaf gaafa Haacaaluun du'e mallaqni uummanni keenya hawaasni keenya garuma jara jiru iyyuu mallaqa goone. Mallaqni sun garuu osoo bifa argitee community walitti dhufee bifa ijaarameen ta'eeti waa hedduu gargaaruu danda'a. Ammas haalatuma akkasiittu argitee namni maruu isteeta maraa gareema ijaaratee namni maruu guuraa jira. Akka communitytitti akka communitylee argitee North America keessa jirtaniitti wanni kun wanni laayin walitti dhuftanii waan kana goonee hawaasa keenyarraa gana goonee uummata keenya karakkate ka buqqa'e ka ibiddaan gubataa jiru kana karaa kanaan jijjiiruu dandeenya karaa kanaan tumsa qabsoo Oromoo illee ta'uu dandeenya jettanii wanni isa lafaa qabdan maaltu jira? Gaarii ta duraa akka hawaasa Oromoo diaspora jirutti jalqabeen karaa qe'ee teenyaatti dhufa. Uummata biyyaatiin maaltu adda nu godha? Biyya bilisaa keessa jirra. Yaada mari'annee yaada sanirra bobbaanee bakkaan ga'uu dandeenya. Lammaffaa dalagannee alaa gallaa leecolloo qabnu irratti hundooneeti OMN dhaabne. OMN akka gaaza qabsoo Oromootti keessattuu waggaa 6 dabarre kana waan godhu hawaasni hundinuu ragaa ba'aaf. San qofaa miti. Uummanni Oromoo waa baasutti jira. Halkanii guyyaa waa baasa. Aanaa isaarraa eegalee haga waloo gartee saba ifiitiif wanna godhutti. Bikkee takka tanurraa hafte amma xaxamni biyya keessaatis jiraate resourcii like Oromoo Defense Fund kan waliigalaa hin qabnu. San waan Oromoon irratti hojjechuu qabu fuulduraa fi yoo ammaan tana biyya keessatti warri hidhamtootaa wanna ta'e fandii tokko bannaa suni namoota dedikeet ta'anii hojiirra oolaa. Ammaas dhaabnummaan tokko hulaa hunda cufuu hin danda'u. Immoo Oromoon mari'achuu qaba akkam taana fuuldura saba guddaa kana dhaaba tokko nu barbaachisa moo dhaabnummaan lafa jiru immoo waliigalteedhaan akkaataatti deema. Sometimes walitti cafayxee tokko godhuu hin dandeessu. Immoo yaada isaa yaadaan wal jifiduu ni dandeessa. Because there is also beauty in diversity. Maaliif dhaabni tokko Oromiyaa bal'oo tana keessa waliin ga'uu hin danda'u waan ta'eef. So ka Walloo irratti yoon hin deebi'e warri Macaatu lama bara 2014 irraa jalqabee uummata Walloo kan lafa jalaan gargaaraa ture. Ammaan tana naannoo Amaaraa akkanatti uummata keenya lafaa buqqaasu jirti. San dura immoo uummata Affaaritti kaasaniiti warrummaan TPLF ka ture yoo naannoo san uummata keenya dhawaa turan jechuudha. Sanirra aananiiti jidduutti boqotanii kun ammaan tana harreetti lafaa kaate akkasii dhaabni sun hin usne gargaaraa jira. Namoota tumsa bahaa jaanii tumsa bahaa ka jedhamu tokkotu ture Oromoo Protestiin gaafa jalqabee biyya keessatti uummata gargaaruudhaa fi keessattuu uummata qabsaawaa jiru gargaaruudhaaf. Ilaa Walloo deemaniiti Haaji Shaameen faan ilaa Walloo deemaniiti uummata kana gargaaran. So kutaalee Oromoo tana keessaa akkasii walii dhimmu hedduu ture jechuu barbaadeeti. Arraan tanatti GoFundMeen karaa Macaatu lamaatiin banamee jira. Namni idil addunyaa kana keessa jiru kamijaa'uuf achitti haa darbu. Kan Minisootaa jiru immoo Jirraa Foundation jennee egaa Hacaaluun wareegame asitti hundaa'ee ture. Maalinni walitti qabame sun haga tokko advokasiifis kennamee ture. Sanirraa illee akka gumaacha kanaafis ta'u. Kanarratti dabalatamee immoo uummanni guyyaa Saatirree gaafa dhufes waan koreen suni lafa keessu irratti idaanee uummata kana bira dhaabbachuu qabna. Yeroo tokko qarshii 100,000 jecha faadha akka nama miliyoona guureetti akka nama miliyoona 100 guureetti Oromoon waa waaqasa. Maallaqa roowwan akka inni ta'e akkaataan itti baasu yoon hin malliin jiraanne
dhugaadha namni biyyaaduu jira immoo mallinis jiraachuu qaba yoo kan nu rabbi jennee kanneen iftoominni immoo jiraachuu qaba wanni nuti hojjennu immoo keessoo fi olii beekuun haalaan barbaachisaadha kana keessa badiin hin jirtu jechuu miti historically speaking ammoo hangaan boordii tana keessa jirru hanga Waldaa Hawaasa Oromoo kana keessa jiru waqasni deemaa ture faan keessaahu is unnecessary friction namni si create godhaala kanatti right waan san ta'eef akka walootti Oromoon itti mareechuu qaba akka amma jirru kanatti immoo tawalloo tana wal bira dhaabbannee akka mijaaween akka wal beekaniin ka GoFundMeetis akkuma dubbaddetti kan moo iddoo tana jiru wal dhufee guyyaa Saatardee kana meeni jirraa teenya agarsiifnu tokko kan yoo sanirraa kaniin bu'u ta'e wanni guddaan jiru ka filmaataa kanaas akkuma reefu irratti haasawaa jirru guyyaa fi bikkaa fi iddoon himnee jirra iddoo Waldaa Hawaasa Oromoo qophiilee lachuutuuf akka gaafsa namni hin hafne Waldaa Hawaasa Oromooti maaliin yaadachiisu barbaada yeroo covid talaalli illee yoo argatanii jiraatan hanga danda'ametti maaskii fi uffachuu achittis physical distance hanga barbaachisu faana ja'a walirraa siqanii waliif abboomanii waan kana hanga dhukkuba kana bira dabarrutti waliin dhaabbannee wal gargaaru qabna we are all in until we win waliin waan kana mo'uu dandeenya sanumaan ja'a galatoom Dr. Obsa mee amma isin lamaaniifuu ka daqiiqaa takka kan tarreessanii kennaa haala waan filannoo amma dhufuu kana irratti sagantaa guyyaa lamaatti jira keessaa ka filannoo Waldaa Hawaasa Oromoo kana gajjabeessitanii waan dhaamuu qabdan hawaasaaf hoo jiraate leelaa sirraan jalqabaa Dr. Obsa Taansa. Akkuma jennee waamicha godhaa jirra uummata keenya gaafas baanee nama nu ta'a jennu haa filannu nama dhageenyeessaa dhaggeessisnu wal dhaggeessifnee dhufnee gaafas nama filamuu danda'ullee laallee gaafas bakka sanatti illee akka argamu maaliif namni filamu gaafas yoo achi qaamaan jiraate malee filfiluu hin danda'amu kanaaf namni filamullee fedhiillee yoo qabaate qaadhimuufillee yoo jette gaafas dhufuu akka qabaatu namni beekuu qaba kanaaf yoo rabbi jedhe gaafasuma wal arginee hawaasa keenya waldaa hawaasa keenya utubnee ijaarree deemna jechuudha. Waliin itti ta'u baay'een jiru guyyaa wal harkaan teenya guyyaa Saatardee Tumsa Wallootiif haa wal arginu guyyaatti aanu immoo rabbiin nu bulche filmaata Waldaa Hawaasa Oromoo boordii waggaa lamaatii fi namni waan beekuu qabu boordii waggaa jennu ofiisa san keessa taasiseetiin kan hojjettu a board responsibilitiin isaa tokkoffaa dhaabni kun non-profitidha there's something called 990 fiduciary responsibility jaani iddoo san bikka hawaasni danuun kun hin jirretti nuti bikka bu'aa ummataati jechuudha boordii isin filattan kuni nuuf hojjedhaa osoo hin ta'in bikka nuu bu'aati waldaa kana nuu to'adhaa waan jedhu boordii kana keessa nam 9 filama dura bu'aa bokkuu filattanii itti aanaa maleessituu yookiin secretary treasurer abbaa dinagdee property manager ka Waldaa Hawaasa Oromoo kana kiisha isaaniitti baasee hawaasni keenya kun galma kana bitate right iddoo tana property manager boordii kana keessa filamaa jechuudha kun dhimma dubartoota dhimma manguddootii fi tan dargaggootaati wantoonni kun hawaasa Oromoo keessatti hedduu barbaachisaadha akkasitti ga'een hojiileen akkasitti adda qoodamsan jechuun maal yoo nam dhimma manguddootti kan inni hojjedhu ta'e yaadota adda addaa ka ummata Oromoo manguddoota kana kunuunsa kaleessuun qaba jechuudha kasan immoo hojiirra oolchu hojjettoota we have 3 employees Jamal Tufeedhaa itti gaafatamaa daayirektara nama waggaa 10 achi keessa ture Jamal Abdullah achi inninis hojjetaadha nama dargaggootis nama biyyatti illee seera baratee dhufee dargaggoo keessaa tokko Girmaa Hasan isinuu ni beektani inninis achi keessa hojjeta jechuudha so jarri kun warra waan boordiin imaammata lafa kaa'essan hojiitti hiiku iddoon sun jiraachuudhaaf mindaan ummata kanaa kafalamuudhaaf sarvisni barbaachisu kennamuudhaaf immoo giraantii adda addaa barreessanii from St. Paul City from the DHS kana hundarraa argataniiti hojjetaafis kafalamee sarvisni adda addaatis kennama kan biraa warroota dhaabolee tokko tokko ka TTL Foundation ijoollee waa'ee roobaatii fi tuutaringii Yuunivarsiitii Minisootaa wajjin furummaa godhuudhaan achi keessatti sa'aa booda mana barumsaa booda jechuudha nama achitti tajaajila barumsaa kan nama
Dr. Maatiyaaroo wajjin University of Minnesota irraa research qabna Oromoo community we participate in research. So wanni kun hundinuu busy illee yoo taane koree adda addaa ijaaruudhaan hojjetaa achi qabaachuun hawaasa ammaas wajjin buqqee deema. Ammaan tana yeroo Haacaaluu wareegamu as boordii kana qofaa miti kawaa hojjetaa achi keessa jiru kanaa miti. Uummanni Oromoodhaan waliin lafaa ka'e dubartoota, dargaggoota, warroota amantii gaggeessan hundinuu waliin lafaa ka'e jechuudha. Immoo ati akka bikku bu'aa bikka sanitti keessatti argamuun hedduu barbaachisaadha. Waan san ta'eef namni filuu fi filatamuuf deemullee waan kan akka ilaalcha keessa kaa'uufin daqiiqaa takkaa gadi jettee turte sanii olitti deeman jeen dhiifama naa godhi.